Waraana bifa haaraan Oromiyaa irratti labsame hordofee lola kutaalee Oromiyaa garaagaraatti gaggeeffamaa jirurra aanaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Zoonii giddugalaatti lola kaleessa Salaalee Ona Dagam ganda Leemman Qarree Koraatti gaggeeffameen humna mootummaan sakattaa oboof bobbaasee 45 fixuu fi hedduu madoon adabuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni mootummaa dabalataan gara aanichaatti bobbaafamaa turuu fi lolitti ufuus odeessi maddeen waraana bilisummaa Oromoo ni mul'isu. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii guyyoota lamaaf lolli jabaan Ona Dagamitti gaggeeffamaa turuu ibsanii jiran. Wallagga Baanaa Sibuu Siree fi Wallagga Lixaanaa Gullisoottis lolli jabaan gaggeeffamaa ture jedhan. Iddoowwan lolli jabaan gaggeeffamaa jiru kanneenitti bulchiinsa Abiy Ahmed lafoota waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsee deebisee to'achuuf humna waraanaa guddaa bobbaasee jiraachuu himan. Lolli kun zoonii giddugalaa fi lixaan alatti zoonii kibbaa godinaalee Gujii fi Booranaa akkasumas godinaalee kibba bahaa Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti tuufee jiraachuu odeeffannoo maddeen waraanaa fi hawaasa irraa nu qaqqabeen mul'isa. Lola gaggeeffamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa argataa jiraachuu fi dargaggoon Oromoo qe'ee isaatti waraana mootummaatiin adamfamu bal'inaan gara qabsoo hidhannootti makamaa jiraachuutu himama. Caasaa nageenyaa mootummaan bobbaasu keessaa hedduun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu odeeffannee jirra. Mootummaan Bilisiginaa gama isaatiin opereeshinii farra riphee lolaa labseen waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisaa jiraachuu ibsa. Odeessaa waraanaan walqabatu kabiraatiin caasaan mootummaa humna waraana bilisummaa Oromoo odeeffannoo fi loojistiksiidhaan deeggaraa jiraachuu caffeen Oromiyaa hime. Koreen dhaabbii bulchiinsaa seeraa fi humna namaa hojii raawwii qaamolee nageenyaa Oromiyaa wayitaa gamaggametti sochiin waraana bilisummaa Oromoo kutaalee armaan dura hin turreetti babal'achaa jiraachuu qoratee jira. Koomishiniin poolisii naannichaa fi waajjirri milishaa hojii opereeshinii waboo balleessuu itti jiran wayitaa dhiyeessanitti sochii haga ammaa keessatti caasaan mootummaa naannichaa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee jira jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo sochii opereeshinii humnoota mootummaa fi deeggarsa meeshaa baay'ee qaamolee dhuma mootummaarraa argachaa oolaa jedha gamaggamni caffee kun. Uummanni fi caasaan mootummaa sadarkaan jirus opereeshinii waraanaa jedhametti amanee akka hin tumsine mirkaneessee jira. Madaalliin koree dhaabbii caffee kun. Kana malees opereeshinii kanarratti qindoominni caasaa mootummaa gidduu akka hin jirre ka'eetu jira. Hojiin siyaasaa guutumatti nu harkaa bahe ka jedhan qaamoleen nageenyaa caasawwan koomishinii poolisii Oromiyaa fi milishaa Oromiyaa. Kanaaf jecha poolisii fi humni waraanaa akkasumas milishaan naannichaa wareegama guguddaa kaffalaa oolaa akka jiru himameetu jira. Rakkoon keessoo armaan dura caasaa bilisiginaa keessatti dhalachaa ture sadarkaa hundatti kufaatii siyaasaa hordofsiisee jira. Kufaatii siyaasaa waraanaan mo'achuuf kasocho'u gareen bilisiginaa waraana duguuggaa sanyii Oromiyaa irratti labsetti milkaa'aa akka hin jirre ragaalee bahaa jiranii fi sochii waraanaa lafarratti jiruun mirkaneessuun danda'amee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo mootummaan bilisiginaa yeroo yeroon dhaaddatuun kan baduu miti jee waraanichi inuma waboon akkaan cimaa dhufuu fi mootummaa irratti tibba kanas injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu hime. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dhiyeessa. Waggoota Faransa dandarban keessa qondaalonni olaanoon bilisiginaa fi kan waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko yookaan guyyaa 15 keessatti balleessina jedhaniin irra deddeebiin dhaadataa turaniiti jiram. Waraannis irra deddeebiin labsameeti jiram. Waggoota 4 booda har'as waraanni bilisummaa Oromoo hin banneem. Inumaa warreen keessoo waraana bilisummaa Oromoo beekan waraanni bilisummaa Oromoo gama humna waraanaa leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaan garmalee cimee jira jedhu. Kutaalee Oromiyaa hedduus to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galutu dubbatama. Mootummaan muddama keessa galee mootii kanaan duula farra riphee lolaa jedhem waraana Eertiraaf kan humnoota Amaaraa hirmaachisem Oromiyaa irratti labseetii jiram. Waraanni bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuun ibsa kenneen akka kana waraana bilisummaa Oromoo injifachuun gonkumaa hin danda'amu jedhem. Dubbii himaan idil addunyaa waraanichaa Odaa Tarbiim waboon dhaadannoo fi duula akka kanaatiin baduu hin danda'u jedhem. Inumaam kan mootummaan karoorseen faallaam waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaatti bakkanam kutaalee Oromiyaa garagaraatti galmeessaa jira jedhem. Waraana kutaalee Oromiyaa gama lixaam kibbaaf gidduu galaatti dirreewwan lolaa garagaraatti taasifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan bobbaasee hedduu fixuun madeessuu fi booji'aa jiraachuu Odaa Tarbii himeetii jira. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoo hanga cunqursaan cabutti kan jedhan dubbii himaan waraanichaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qophii barbaachisu taasisuu himaniitii jiru. Kun kanaan osoo jiru humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee Oromiyaa gara kibbaatti bobbaafamuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedheem waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa Oromiyaa fi Somaalee akkaataa humnoota naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuun danda'amu irratti mari'ataa akka turan Oromiyaa miidiyaa neetworkiin gabaasaa tureetii jira.
Oduma walqabateen godina Shawaa kibba lixaa aanaalee wancii fi ammayyaatti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti wal waraansi jabaan adeemsifamaa akka jiru ibsame. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti aanaa wancii magaalaa Cittuu fi naannawa haroo wanciitti lola cimaatu adeemsifamaa jira. Aanaa ammayyaa naannawa Daallee Daakchaamuttis waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni cimaan deemaa akka jiru himaniiti jiru. Wal waraansa kanaan olaantummaan waraana bilisummaa Oromoo akka mul'atu jiraattonni himaniiti jiru. Naannawa magaalaa Walisoottis walitti dhukaasuun akka jiru maddeen keenya ibsanii jiru. Oduma walqabateen aanaalee wancii fi ammayyaatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhaban namoota nagaa hidhaa fi hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni OMN'if yaada kennan hojjetaa mootummaa dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhaatti guuramaa jiru jaani. Aanaa wanciitti hojjettoonni mootummaa obbo Mulugeetaa Gonfaa, obbo Tafarraa Kabbadaa, obbo Fallaqaa Indaalaa fi obbo Alamaayyoo Warqinaa Jaamaa akkasumas namoonni Shaambal Batruu, Waaqumaa Biraanuu, Geetaachoo Baqqalaa Jaamanii fi kanneen biroo hedduun hidhaatti guuramuu jiraattonni himaniiti jiru. Lakkoofsi namoota aanaa wanciitti tibba kana hidhamanii 42 caaluu ibsanii jiru. Aanaa ammayyaattis bifuma wal fakkaatuun humnooti mootummaa namoota jumlaan hidhaatti guuraa akka jiran odeeffannee jirra. Sirni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti sabaa fi sablammoota walitti buusuuf socho'aa akka jiru ibsame. Kana malees walitti bu'iinsa amantoota gidduutti uumuuf karoorsee socho'aa jira jedhame. Dhibdee keessoo fi alaatiin muddama keessa seenee kan jiru sirni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti uummata walitti buusuuf ajandaa garaagaraa bocee socho'aa jiraachuu maddeen keenya keessoo sirnichaa saaxilanii jiru. Sirnichi labsiin waraanaa Oromiyaa irratti labse fashalaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirnichaa garmalee hubaa jiraachuun sirnicha muddama cimaatti galchee akka jiru ibsameeti jira. Weerarri lafaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Bosatii fi Fantaallee irratti bane cimee itti fufee jira jedhame. Aanaa Bosatitti haleellaa humnoota bulchiinsa naannoo Amaaraatiin lubbuun nama tokko dabree jira. Karrayyuun lafa dhibbeentaa 60 ol qabannaa weerartoota pirojektoota misoomaa fi kanneen biroon dhabee jira jedha. Kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa maxxansa Afrikaan Agruumantii irratti arganne. Muhammad Fantaallee akka itti aanutti dabalata dhiyeessa. Weerarri lafaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Boosatii fi Fantaallee irratti baname cimee itti fufee jira jedhame. Dhingadaanaa Boosat ganda addachaa hadheechaa jedhamutti haleellaa humnoota addaa Amaaraan lubbuun nama tokko dabree jiraachuu jiraattonni himan. Namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Boosat irraa dubbisem humnoonni kunneen beelladoota horsiisee bulaa hedduus akka saaman himanii jiru. Gama biraatiin aanaa Boosat ganda borcataa dabalatee lafa akka eddoo fi waaccuu lafaa jedhaman irraa hawaasni buqqa'aa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni ganda borcatarraa haleellaa humnoota poolisoota addaa Amaaraan buqqa'an gara daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisutti baqachuun ganda Harree Boonaa jedhamu keessa qubachaa jiraachuus addeessanii jiru. Gama aanaa Fantaalleetiin immoo humnoonni poolisoota addaa naannoo Amaaraa dabalataa daangaa dabranii qubsiifamaa fi waraanaaf qophaa'aa akka jiran odeeffanne. Lafa funyaan Waangayyoo jedhamtu dabruun lafa hulaa Abba Kulaa jedhamtutti dhiyaattee jirti jedhu jiraattonni. Oduma wal qabateen karrayyuun lafa dhibbeentaa 60 ol qubannaa weerartoota qabataa pirojektoota misooma fi hojiilee eegumsa misoomatiin bobbaa marga dheedichaa fi bishaanii jalaa cufaniin dhabee jiraachuu kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa barruun ibse. Roobaan kana kan ibse barruu Afrikaan Argument maxxansirratti. Lafti Haile Sillaaseen warshaa sukkaara Mataaraa dhaabuuf bara 1950moota keessa fudhate. Lafti paarkii Awaash hundeessuuf Haile Sillaaseen bara 1960moota keessa fudhatee fi dhiibban haroo Basaqaa akka fakkeenyatti kaafameera. Waggoota lamaan dabran dhiibban cimaan dhalate kan weerartoota ta'uu addeesse Roobaa Bulgaa. humnoota poolisoota addaa milishaa fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa gara keessoo lafa Karrayyuu kiiloomeetira 45 seenuun lafa Qorkee jedhamtutti taappeellaa naannoo Amaaraa dhaabbachuu isaanis rooban katabeera.
qorkeen mataa haraa irraa kiiloomeetira 23 qofa fagaachim. Hawaasni Karrayyuu lakkoofsan 101 ta'u yoo ta'u baroota dheeroof sirna gadaa Oromoo tikfatee hawaasa irraa eegadhaam. Sirna gadaa Oromoo Karrayyuu mootummoonni dabran cabsuuf yaalanillee itti milkoofne kan jedhu rooban.